Ashamaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu amma nu dhaqqabe qabna. Miseensa koree fala barbaaddu uummata musliima Itoophiyaa kan ta'an Ustaaz Ahmadin Jabal dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hedduu mana hidhaa wayyaanee keessaa gadi lakkifamuu maddeen OMN himan. Ustaaz Ahmad Jabal dabalatee miseensonni koree fala barbaaddu uummata musliimaa kan ta'an Muhammad Mustafaa, Muhammad Abaate fi Khalid Abarraas ni hiikamu jedhamee eegamaa jira. Ustaaz Ahmad Jabalii fi waahiloonni isaa hagayya bara 2017 irraa dhiifama hagayya bara 2004 irraa eegalee mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa turuun isaanii ni yaadatama. Muhammad Jabal dhiifama Ahmadin Jabal dabalatee hidhamtoota siyaasaa hedduu simachuudhaaf uummanni hedduu bakka sanatti argamee ture. Uummata achirrattis argame irratti tarkaanfiin adda addaa akka fudhatame kan namni achitti argame tokko natti hime. Jiraata naannoo sanaa tokko kan achitti argame jechuudha dubbiseen ture mee wajjin haa dhaggeeffannu. Mee waan naannoo sana jiru naannoo mana hidhaatti yeroo kana argaa jirtu natti himi. Amma konkolaataa lama fidanii poolisii federaalaa inni uummata tumaa jira. Isatti uummata tumaa jira. Poolisii federaalatu uummata tumaa jira? Yoo dura poolisii Finfinnee ture amma humna keenya ol jedhanii bilbilanii poolisii federaalaa ta'e waaman. Maaltu dhalatee humna keenya oli jedhu? Oma uummata kana sodaatanii ta'e cabsanii seenan jedhanii sodaata mana hidhaatti. Sodaan isaanii guddaan isa. Mee waan naannoo sana jiru naannoo mana kabajamtoota daawwattoota keenya egaa poolisiin federaalaatii fi poolisiin Finfinnee nama nuti dubbisaa turre waan hariyaa tureef naannoo sanatti sagalee isaa qulqulluu sirriitti argachuu hin dandeenye dhiifama siin gaafanna. Egaa dhimma Ahmadin Jabalii fi warra kaan ilaalchisee keessummoota adda addaa affeerree gara boodaatti kan isinii dhiyeessinu ta'a. Akkasumas afaan Amaaraatiin looyariisaa yookiin immoo abukaatoo isaanii kan ta'anii isinii dhiyeessuudhaaf yaalii goonaa gara boodaatti jechuudha. Amma gara oduu gara biraattan darbaa kaleessa akkuma beektanii kan mana hidhaa wayyaanetii hiikamanii obbo Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa, Gurmeessaa Ayyaanutii fi hidhamtoota siyaasaa kan birootii fi qeerroon Oromiyaa maratti simannaa ho'aa godhaafii jira. Egaa simannaan kun Oromiyaa mara keessatti kan adeemsifamu sirna ho'aadhaan akka ta'edha. Garuu iddoo hundumaayyuu ammaaf sababa neetwoorkiitiin argachuu hin dandeenye kan arganne akka armaan gadiitti isinii dhiyeessina.
kun an qeerrooti. Addunyaa kamirrattuu qeerrootu biyya fudhate. Biyyaan qeerrooti. Biyyaan qeerrooti. Biyyaan keessan ta'uu baraate abbaa biyyummaa guddaa utaaluudhaan maaliidhaan osoo hin ta'in biyyi kun biyya qeerroo ta'uu qaba. Uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa tokko ta'ee dhimma biyya kanaa irratti walii galuun dirqamata. Kanaa ala ammas walitti ta'e mootummaan karaa adda addaa fakkeenyaaf ani dhaaba qaba. Dhaaba waggaa 16 itti dhama'ee asiin ga'ee amma masarraa mootummaatti geessise nama sammuun qabne yookaan nama kaayyoo hin qabne taasisanii ati abaaboodha jedhanitti mana koo waraqaa abaaboo kaa'aniif na hidhatu. Ana maddoo kanatti abaaboo ta'uu dhiisuu miti dhimma koo miti. Ani abaaboo ta'uu dhiisuu koo miti dhimmi kun dhimma ilaalii isaanii ragaa gaafataa jirtu. Ani akka Oromootti maqaa abaabooti mootummaan kun uummata kana ajjeesuuf haa dhaabu. Maqaa abaabootiin uummata kana ajjeesuuf haa dhaabu. Isa kana bara ati gaafa turte abaaboodha. Ati gaafa humna argatte abaaboodha. Ati gaafa baratte abaaboodha. Ati gaafa qabeenya horte abaaboodha. Abaaboo ta'uun yakka osoo hin ta'in akkaataa ittiin si ajjeesanidha waan ta'eef abaabummaan nurraa haa dhaabateedha. Abaabummaan nurraa haa dhaabateedha. Kanaaf qeerroo qabannee injifannoo gara galma Minilikitti. Kaba biyya kanaatiifis